dhaggeeffadhu afurii kana akka giddiin baanu goota jechuudha. Muslimaa miti du'aayi naa godhi jedhiini. Du'aayi godhiif. Horiin kee horii barakaa ta'u. Amiin. Horiin si adeemu. Amiin. Goodda bahi. Amiin. Darajaa guddaa argadhu. Firaa fi fiixaan tante akka daandii gubbaa ta'e kana gubbaan ta'e hin jedhin. Wallaahi. Manatti qorra keessaa aduu keessaa maatiin kee firri kee fiixaan kee abbaan manaa kee ilmoon kee karaarraa manatti agalan jedhin. Bakka akkana atammoo har'a as teetta malee boru as taa'uuf miti jiru. Namni wanni har'a as taa'uuf boru as taa'uuf osoo hin taane boru bakka guddaa dhaqqabuudhaaf waan ta'eef. Hooyi ka jedhu Heedar. Heedar. Jechuun inni nama rakkinna wayii qabu moo nama kana taa'u. Jechuun hojjeta sakuritii hoteela Qaafiiti. Okay. Lagee jijjiiramuudhaaf hojii halkanii guyyaa kana qorra keessa jira jechuudha. Kaniifi inshallah jabaadhu. Kotati. Isinoo. Guys, namoonni nama dhuftanii obboleettiin teenya tun osuma laayivii irra jirru dhuftee isa waaqamu. Asii gadiin maal sodaatti sira maa dheessiti? Assalaamu alaikum obboleetti. Sagalee kan kulfuun. Akkam naga jirta? Namni biyya keenyaa dhugaa qaba. Gaa'is haala nageenya farraa sosodaataa bar dhugaa qabdi. Ni loltii sila. Nagaami. Akkam jirta nagaa? Elo. Naguma akkam. Jira galata rabbi maal sodaadha jesma maal hojjetta qoy hojiin kan kee maali? Hojii kiyyaa moota kana jedhu yoo beektanii qara manaallee bahee beeku. Kaza gamana beekti hojii sodaatti fayyadam. Takka hojii hojjettanii beektu? Ijoollee isaati ati qoy. Sidaati. Ijoollee isaati ijoollee isaati. Okay, ijoollee shaasheeti. Malkaawwadaa shaashimannu. Okay, haadhaaf abbaa qabdaa? Ni qabee. Kan jechuun harka qalleeyyiidha moo maaltu isaan biraas baasee? Akkanumaan jechuun jijjiiruma bahe malee dhabeeti miti. Dhabee miti. Abbaan kee haati kan maal dalagan? Of jijjiiruun malee. Jireenya sadarkaa amma jiru kanarraa of jijjiiruudhaaf manaa bahee. Jechuun abbaa fi haati qabeenya ni qabanii jechuudha. Ni qabna gini akkasitti hin qabna. Okay. Anam fakkeenyaaf yoo waan namni rabbi laafisee fi qarqaareen yoo jiraate qarqaaruu yoo jiraate maal hojjechuu barbaaddi isiin Heedar? Kanaan dura hojii akkamii hojjetteertu? Kanaan dura bakka isaan hin deemneera. Kazaan sidaati bicha hojjedhe ba'e. Kazaan bakka ba'een beekna. Sidaati. Ishee waan biraa hoo? Waan biraan hojjenne bakka ba'e. Mana yuutanuma ba'a. Mana. Okay. Ishee. Haadha faate maal jettan? Ani jechuun nama fakkeenyaaf ani illee nan gargaaraani namni rabbi laafisellee haa gargaaruuni yoo gargaaraniin isiin maal hojjechuu feeti gara biyya arabaa fa deddeemtee hojjechuu biyya keessa akkana daandii gubbaa deemuu irra intala dubaraati biyya keessa daandii gubbaa deddeemuu irra gara biyya arabaa kana fa deemtee hojjechuu waan akkasii fayyaada qabdi moo biyyuma keessa yoo mallaqa argatte hojjechuu feeti. Salaamu alaikum haadha Khalid. Ani yoo waan isiin akkasitti wanna jechuu barbaadu taate hamma danda'een qarqaarsa godhee fi namaa wal qunnamsiisee fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa birrii guddoon kanfalanii birrii madiqoo kanfalanii akkasiin sagalee keessa nama gara kuma hedduu dhaggeeffachuu jira TikTok irratti kaama si wajjin haasaa jiru kana sanii fi mucaa bareedduu takka magaalaa Shashamanneetti argine waan ta'eef gara mana nyaata barakaa dhuftee akkasiin magaalaa Finfinneetti isin bira galtee akkasiin dalagdu.
Isuma dhugaati isin Asii taate jettee taate. magaalaa Finfinnee dalaguu dandeessaa? Deemtee? Haadha barakaa jedhaniini mana nyaata guddaa mana nyaata aadaa beekamaa jira magaalaa Finfinnee keessa. Haadha barakaa yookaan ummu barakaa jedhamuun Anillee beekama. achi si gargaaraa jedhiin magaalaa ilaali. Shaggar Heedar waan itti himtu dhageessa. magaalaa Furii. Heedar. Ati faate ammoo waan tiraanspoortii asii itti achi deemtu sii godhaa jetti. Wayye Leelaa nagara fudhatti qabdu. Dhageettaa waan jettuuni. Heedar dhagayaar taate. Niitoorkiin Itoophiyaan jiru sila. dhaga'u jira dhafaate dhaga'u jira dhaga'u jira. Laala waan Dhaga'u jira, siin jedhu dhafaate. dhageessaa. Hello. Ani jechuun achi deemtee haadha barakaa birallee deemtee haa hojjettu Hin dhagahamu. waan danda'amte namoonni gargaaraani haadha barakaa jechuun haadha tiyyaa nan beeka. Isiin meebii sodaachuu dandeettii haala amma jiru wannoo kana keessa. Biyya ambaallee deemtee hojjechuullee yoo waan barbaadu taate biyya akka Su'uudii minaamina kana haala kana keessa deemuun rabeettee biyya ambaa deemtee hojjechuutu caalaa fi waan ta'eefi karaa sanitti waan akkas akkasii sanirratti fedhii qabaachuu dhabuu addaan naa baasii namaa wal qunnamsiisaan beektee birri amma soda dhabee amma birri madiqqoodhaan 30-40 deemanii sii gala. Biyya keessarra biyya alaa wayyaa afaanillee kan filadhu. Biyya alaatti Bakka ishee dubbadhaa mee uummata kanattis isittis dubaraati haga isin gara biyya alaa deemtee of jijjiirtuuf hangasiif gara isin bira dhuftee akkasii. Haydar. Oo Haydar ammoo jira qaba bakka lamaa jira qaba jira shaggarii amma dhadhaabachuu doktoraa deemaa jira. taate hayyee Akka rakkoon hin jiru waan hin taatu jettanii minim chiggireella. hayyee hayyee. Waan yeroo haga ana birallee ta'ee nama birallee ta'ee sirnee chiggireella. taate marabbaa. Eshi adhafaatee simijataa mana nyaata aadaati. Bakka bulan qabanii isaanumti. Ijoollee kan keetii nama 5-7 qaba mana keessa isaan. Mana jireenyaallee qabanii mana nyaata aadaallee qaban. Magaalaa Finfinnee naannawa Shaggar kutaa magaalaa Furii keessatti ni beekaman isaan. Isaan bira dhaqxee isaan bira jiraachaa dalagachuu dandeessaa akkasumallee paaspoortii baafattee inni torkii kiyya. Paaspoortii baafattee isaan bira ta'a hanga gaafa rabbiin silaa fisuutti bira turte achiin gara biyya alaa deemtaa jechuudha. Kanarratti ammoo haati faaxeetis Dooktor Biiftuulleen si gargaaran jechuudha. Haydar. Akkaawuntii qabdaa Nigdi baankii. Heedar. Birrii mucaa ammaa galchee jira. Jaala kiyya tokkotu iyyuu narraa kanfalee ansirraa kanfalee rakkoon qabdu tana jedhee birrii 2,500 jechuudha galchee fi jira kunoo mucaa ammaati. Ammaatiin mee laalime mallaqni hin keessaniira laale. Hello. Waalaikum salaam warahmatullahi ustaaz. Galatoomi Fayyaadha. mangistii kiyya rabbiin bakka irraa fuudhe dachaa godhee si haa Gaarii. godhu. Suuraa nama akkana kana qabaa. Ulfaadhu galatoomi dhugaa rabbii. Oi achi si deebisan jira oi. Achi si deebisa oi. Ulfaadhu wallaahi ulfaadhu. Seeneera. Ulfaayi waan yaadde hundatti. Kun haadha faate Wayyee. haadha faate Wuu! miseeji laallaquu amma zamanni kun zamanaan mun takkaa jiru. Eeywa. Qarshii 2,500 seenee jira. Gabtual thank you. Galatoom jedhin. Galata ulfaadhu guddaadhu barakaadhu. Akkas. Amshiir habiibi amshiir rabbi waliin haa jiraatu. Akkaawuntii si maalirra galchina Obboleessa kiyya hoteeluma keessa akkaawuntii teessee nama hoteela keessa bichaa hin eenyu kan kee qabdamoo kamaatii jira. Rakkataa bira dhaabadhu rakkataa bira dhaabataa jirra baara kan laafii kumsi illee rabbi Akkaawuntii isaa beektaa? dinnichaa fakkeessiteetii fi hoteela keessa bichaa hin taa'in. Eesh itti dawwal. Jira keessa har'a khayrii dalagatteef jalaan Itti balleessa. dawwal. Itti dawwali. Itti dawwali akkaawuntii itti maadha faadhatti qarshii 2,500 si galchite maaliif haati faadhedha. Itti dawwal mucatti. Eeta abbaatu. Isaa yaabbattee magaalaa Finfinnee dheetaa haadha barakaa lakkoofsa haadha barakaa si kenna. Dhageeffadhu eenyunni kun keessaan na dubbisi dhagaye Heedar. Oo. Namni wayii anfiisaanii hojjedhaa fi ati na gargaartee yoo jettee
biyya alaallee deemtee hojjetachuu yoo barbaaddeetiin jettee jedhee jira. Itoophiyaa keessa olii gad ishaaraa irra karaa irra olii gad deddeemuu irra wanna jechuu irra yoo biyya alaa deemtee hojjetteef irra gaariidhaa fi waan ta'eef karaa san irratti illee itti haasa'ii lakkoofsa ofii naaf haa kennitu nan dubbisaanii nan jajjabeessaanii ishee akka obboleettii tiyya takkaatitti jechuudha. Biyya alaa deemtee hojjechuu barbaaddaa? Anuu bar biyyuma alaa deemee hojjetee akkana jijjiirame malee. Amma harkatti waan baay'ee jisii kenna jedhan kaan ammoo lakkoofsa bilbilaa kan ka'e haadha faaxetti kenna. Haati faaxee nama baay'ee irratti waadaa galte waan ta'eef inshaallah si jijjiirtee seenaa dalagdee jechuudha warra biraan taate. Obboleeyyan kan kenna hedduutu si ilaalaadha jedhiin as na bira nama 2,000 jira 2,200 wayitu jira si qarqaarra siin jedhaniiranii hin sodaatini daandii gubbaan deemini intalti dubara daandii gubbaadhaan hin toltu amshir bareedduuti ishii. Asamma kanaan booda osoo manaan bahee manuma teessee haftaamii taatee jijjiirtaa jechuudha. Akkamitti lubbuun saqqalii fedhe namni Itoophiyaa haftaamii taata jennaan hadhuma haftaamii ta'uu fedha haftaamii taata jetteen saqqaliin lubbuu. Wanni guddaan namni saayikooloojiidhaan haftaamii ta'uudha malee namni fayyaa qabaatee saayikooloojiidhaan haftaamii taanaan anu amma hamilee kiyya eeguudhaaf wantaa jedha malee. Haydar. Dhaga'i bakkee akkam jirtan? Bikka amma jettu jechuudha. Jirtu. Makina sana keessa birrii fidii kootu. Xiqqaa saniin bani qulfi xiqqaadhaan bani. Maal jette haadha faateen? Maal jetta biiftu dubbataa dhaanaa miti. Bakka amma jettu san irraa hundi keenyaa waan danda'ame qarqaarra yoo isheen fedhii biyyaa baatee hojjechuu qabaatte hundi keenya waan ati biiftuu fiizaa Dubaayii hojjechuu ni dhiiste? Ni hojjedha lubbu yoo isin reedii taate yoo isin qophooftu taate wal qarqaarree geessuu ni dandeenya dhuftee hojjetatu. Yoo isin fedhii qabaatte garuu mana nyaataa sa'aan keessi kiyya ittiin hawwatu. No amma bal lagiseedhaa fi bar karaa gubbaa deemuu irra mucattiin tun urmii kanaan karaa gubbaa deemuu irra namni akkanuma akkana ta'eetiin rabbillee naadhiisoo hamilee isiidhaatiif illee hin jenne gaa'isoo sama akkana karaa gubbaa deemu birri mashaniif yookaan birri 10 jedhee kumoo takka kumoo lamaaf jedhee waan hin taane keessa seena sinii galaa miti waan hin taane seena bunnaa beetii galuu jira waa meeqatu jira siniif galaa miti. Namni osoo qabaatee ka uffatu qabaatee ka nyaatu qabaatee haala gaarii ka irra ciisu qabaatee namni mana ba'ee karaa gubbaa mana namaa miicuu tirii namaa miicuu deemu hin jiru. Kanaaf amshir jedhiini bakka ammaa sana haadhattu bakka ammaa sana yoo dhatte nana mana nan gargaaraani fedhu Suudii fedhu Dubaayii yoo rabbi laafis. Eenyu anke caaltu eenyu caaltu Abdallah. Laalammaa akkuma dubbina akkuma amma haati faaxa jette kana yaa jamaa keenya. Namni osuma daandii gubbaa deemu osuma achi jedhu osuma as jedhu wallaahi waan hin taane keessa seenee booda rakkoo fi rakkinna addunyaatti illee akhiratti illee namatti ta'u keessa seenuu danda'a ilmi namaa kun osuma deemu osuma nagaan deemu jechuudha. Mucaan tun akkitti garaa nyaatti warra amma dhuftan osuma dhaabadhee laayibee waraabu dhiisi kootu bakka osuma dhaabadhee hoteela kana dhuftee hojii waardiyyaa gaafattee dhabdee deemaa turte. Saniif garaa nu nyaattee yaamne karaarraa malee nutis itti yaadneeti miti. Berapa jira? Kana baay'ee jaabbata shi. Abi dhoks kana. Eeywaa. Lakkoofsa kan kee haadha faaxee keessaan kennaa fi haati faaxeedhaa si bilbiltiin gara Finfinnee deemtee haadha faaxee waatsaappii qabdaa? Waatsaappii. Lakkoofsa si karaa keessaatiin na qunnamsiisi. Silkii qabdii qoy silkii qabdii. Mee silkii? Gannatu qabdi. Kam inni silkiin? Mee ol qaba Haydar. Atiqishu san. Anin beeku. Kalaas bakka wanno godhiyatiin amma tiraanspoortii irra kan falii haga haadha barakaa biraa haa deemtu tokkoffaa waan silkiin bitattu boruu fiftaan keessa nan ergaa fi boruu nan ergaa fi waan silkiin bitattu birrii 8,910 tana jechuudha. Kan achirraa fi ammoo haala yeroo irratti dubbiseenii wasaappii haa banattu simii Lewanno silaa lakkoofsanii qabdi itti naasayaa amshir sibira jira ishii bareedduu tiyya. Haati faaxee bilbila si bitaa bilbila sanii waatsaappii banatta erga bilbila banatte booda gara magaalaa Shaashamannee deemtee magaalaa Finfinnee deemtee achitti waan ta'e haga gaafa biyyadhaa deemtutti si gargaarraa maal jetta kanarratti
galatoom ulfaadhu lakkoofsisiin qabdames eeywaa haadha faaya xumuranne mi Akauntii hin qabdu yoo ganaa baafatte malee guys. hojja gadhiisaan jirru nama kennina kalaa isaa deemtu dubbiin ammoo ajaa'iba rabbi isaanirraa kaate dubbiin namni hin beeku malee. Okay, isa gaafa dura jedhaa jiru. Santu ka jalqabaa isaanii bari isaanirraa kaate dubbiin bakka deemi ishii si dawwala ishii Lakkoofsa irraa fudhattee okay lakkoofsa ishii ni qabda fayyee. lakkoofsa isaanirraa fudhadha booda. Assalaamu alaikum. Nagaa fayyaadha. Na beektanii? Takkan argne? Argu argitanii maqaa wallaaltan malee. Dhimmi biyya keenya akkana gosa gaata bargaa'is. Bakka dhimmi biyya keenya biyyi keenya rakkina hamaa keessa jirti. Maal jette? Kanaaf gosa gaatan. Argu yoo maqaa baratanii? Maashaallah. Abbaa eenyu isin hin jedhan? Abbaa Gammadaa. Abbaa Gammadaa. Abbaa Gammadaa kun dur waraana ture? Waraana wotaadara turtanii? Yaa wataadaran ture hinduulle. Hinduullee? Hina mallaxammoo hin shawwaddammoo hin diddammoo hin dhokatte. Deemee gale malee. Eessa dheeytan? Deeme gara na bilchisan. Gara na ergan deemee. Tokko maala ballee mataa dhoofsanii? Bara dargii. Hinda yaa lolan seenne. Timirtii keessaa. Leenjima qofa jettaniitiin hin hawwaattu jettaniitiin. Ahmaddiin hin beektanii Leenjima jedhii. keessaa bade. Baatee dhafaate. Anti ya para tura. Ahmaddiin. Waan hin taane kijibanii hin dabalu. Waan isin namoota yeroo san waliin duula deemtan yaadattanii? Tokkollee. Gara nu balleessanii kenniin. Okay. Dachaan moo achumatti hafan? Warri hojii Namni lamaa hin dhume. achumatti Hojii lola seenii. achumallee akhiraa deemu. Subhaana. Galee Ishi. rabbi kakachee. Okay. Naannoo kam isin as magaalaa Shaashamannee keessa? Shaallaadhaa? Asitti. Asin mana ijaarratee yaalan Magaalaa Shaashamanneetti? zero amist. Fa. Abeet maasha Allah. Mana ajaa'ibaa qabdanii? Galata rabbi. Akka ta'e illee ta'uu hin qaba. Maasha Allah. Maasha Allah. Haji Hasan Gammadaa beektanii? Haji Hasan Gammadaa kan akkamiin? Nurraa deemanii. Eeshi. Haadha Faaxee sagaleen kee jira? Bargaa'is. Hin jira Heedar. Intarviin maal fakkaata? La bareeda wanni gargaaruu yoo jiraateetiin jedhe gaafadhuuni waan bunaa nin ergaa fi'an. Ayilee ergaa fi akauntii yoo qabaatan Haydar na erga. Waan isin jedhe waan akka rakkinaatti si rakkise jireenya keessatti ni jira. Jireenya keessatti. Hojii kana hojjettaniif rakkattaniif immoo Oomee hojii. uuma rakkattaniif immoo Rakkadhee asanii. subhaanallah. Mana ofiitii namni bahu utuu rakkanne. Utuu rakkanne mana ofiitii jiru. Namni sun rakkanne manaan bu'umi? Dhugaa keessa namni sun rakkanne. Sa'aatii kanatti amma sadarkaa kanatti utuu rakkanneeti kana keessa sikkaa keessa godhe. Qorra kana keessa silaa sa'a boqonnaa gootanitti. Ilmaan qabdanii? Ni ergaa. Kiraa manaa kanfalamoo mana Wanni ofii sin rakkatan keessa maali? Heedar. Awwamoo keessaa koo Mana kan ofii keessa galanii yaa'u injiraami asii magaalaa Shaashamannee naannoo 05 ganda gara majaa dammaatiin jechuun akkuma baadiyyaati jechuun gandi isaanii sun baadiyyaa jechuun. Okay. Magaalaan bal'atee kiiloomeetira hedduu dabalamee magaalaa galatti deebisanii jiran. Akauntii gaafadha. Akauntii Ani yoo billee Asitti mindaa meeqa argatan jiran?
guyyaa guyyaadha ammoo guyyaa tokko jidduu olaa dhuftan as. Oolaati. Guyyaa tokko gidduu olaati. Taraa. Taraadhaan qarshii 3,300 jechuu ji'aan. Heedar. Mindaan isaanii qarshii 3,000. Dhaga'i Heedar. Ijoollee meeqa qabdan? Laal birrii 10,000 amma Ijoollee isin ergaa yoomte? fe'anii. Akkaawuntii isaanii natti himi namni biroollee gaa'is. Akkaawuntii qabdanii? Jirtan Akkaawuntii akkaawuntii isaanii qabdanii? qabadhaa. Gammachiisanii haa gammachiifnuufi. Laal isaan ji'a sadi dhaabbachuudhaaf birrii 10,000 hojjechuuf ji'a sadi dhaabatan jireenya Itoophiyaa laala. Anis kunoo waadaadhaa birrii 10,000 amma nan galchaa fi akkaawuntii onni jedhee isinillee waan rabbiin isinin laaffise irraa gargaaraa fi namni rabbi laaffise. Garaa na nyaatan wallaahi. Haydar akkaawuntii nuyi rabbisee maraafisee faagalchanii. Subhaanallah waan jedhan isaanii waan ajaa'ibaa waan jedhanii ani jireenya keessatti akka qansiraalee hojii humnaa dalageellee hin beeku bara kana garuu bara kana hiyyoomadhee hojii waardiyyummaadhaa seenee ji'aan qarshii 3,000 mindaa fudhachuu jira jedhanii. Subhaanallah. Akkaawuntii isaanii natti himee Ammoo Heedar. mucayyoon teessan haadha faaxa jedhaniini waan ji'a sadii isinii kennaa jetti. Waan ji'a sadii qarshii 10,000. Qarshii 10,000 isinii kennaa jetti du'aayii gootanii fi haadha faaxe. Hajaa jabduu qabaa waan akkaan na cinqitu yeroo hedduu na cinqitu jira waan san irratti du'aayii naa godhaa jedhiin. Heedar dhageessee. Du'aayii naa godhaadhaa mee akkana siqameen turkiin kun nu rakkisaa jira. Ishiin gaafadha koo yaaman dasanii gaa'e. Guys, copy link share godhame. Asuma godhame. Naan isaa lubbuu asiin ol galuu hin dandeettu bar. Sagaleen kee Heedar jira? waan jettuun beektaa? Hajaa cimtuu wayiin qabaata yeroo baay'ee akkaan na rakkiftuu jireenya kiyya keessatti Mucaa alhamdulillahi. riiftuu Du'aa sirriin naa godhaa jedhiin du'aa sirriitti akka naa godhan barbaada okay? Haydar Mee akkaawuntii du'aayii akkaawuntii qabdanii mi?